Viidiyoo tokkittiin jechuudha. Viidiyoo guyyaa takkitti waraabamteen addunyaa kana hunda waliin gahee carraa akka kanaa argatte jechuudha. Hunduma keenyallee warra mana namaa keessa akkasitti sankaraattannu kan warra mana namaa fi ijoollee namaa gadi jenne mataa keenya gadi qabnee obsaan dabarsine kana carraa akkasitti nuuf haa kennu. Dhugaa hundumti keessan akka carraa akkasii argattan abdii guddaan qaba jechuudha. Hankanarraan dubbanne kamirraallee dubbachuu hin danda'u. Tasumallee jechuudha. Kamirraallee dubbachuu wanta kanarraa dubbachuu waannaan wanta nuti irraa odeessinu tokkollee faayidaa hin qabu jechuudha. Dhugaa nama dubbachiisa, nama tuttuqa, namallee gammachiisa, hamilee namaa ta'a, mooraalii namaa ol kaasa jechuudha. Egaa ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatanillee nagaan lafaaf gola jirtan isiniif haa baay'atu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa jechuudha akkuma mata duree kiyya irratti argitan jechuudha. Roozii jechuudha. Rooziidhaan namni hin beekne hin jirtan jechuudha. Yeroo darbe roozii kana torbeen lamaaf adeeme jechuudha. Roozii kana miidiyaa adda addaa irratti argaa turtanii feesbuukii irratti, yuutuubii irratti, tiktookii irratti kallattii miidiyaalee arabootaan addunyaa kana irratti jechuudha. Namni isheen agarre hin jiru jechuudha. Dhugaa gaafa waaqayyoo lafa nama kaasu, gaafa waaqayyoo lafa onaa namaa biqilchu jechuudha. Duwwaa irraa kaasee nama lakkoofsisa jechuudha. Lafa onaa ofii ni biqilcha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf lafa onaa ofiitu lalisa jechuudha. Gaafa waaqayyo si yaaddate. Namni qotee dadhabee buqqisee aramee caccabsee dadhabee osoo hin taane gaafa waaqayyo si guddisu haga libsuu ijaa keessatti si guddisa. Haga libsuu ijaa keessatti seenaa kee jijjiirsa. Haga libsuu ijaa keessatti xinnoorraa fuudhee ol si guddisa jechuudha. Yeroo namni gajjallaa kanatti si ilaalu waaqayyo libsuu ijaa keessatti gararraa namaa si dhaaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dubartii kana yeroon arge baay'een dinqisiifadhe. Dubartiin kun akkuma beekamu jechuudha. Dubartii Keeniyaa alattuu Keeniyaa taate jechuudha. Maqaa addunyaa kanarratti beekamtuu taate akkasumallee immoo biyya ishee keessatti illee nuti yeroo ilaalamnu haala yeroo ilaalamnu nama mana namaa hojjetu jedhamne sadarkaa gad aanaati. Namni hin beekne, namni sammuu isaa qulfii, namni yaadni isaa akka namaatti hin yaadne nama ganda namaa hojjetu, mana namaa hojjetu, ijoollee namaa kunuunsu akkasumallee mana namaa qulqulleessu, xurii namaa dhiqu jedheeti namni nama tuffata jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf Rooziin nama obsituu taate, nama dandeessuu taate, mana namaas dhiqxe, ijoollee namaas guddiste har'a waggaa lamituu jechuudha. Namni chaalenjii waggaa baay'ee mana namaa keessa ture maqaan isaa dhahamuu miti kan reeffisaa biyya galuutu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan du'ee reeffisaa biyya galuutu jira. Kan du'ee immoo reeffisaatu biyya hin galletu jira. Kan qaamni isaa hir'atutu jira. Kan beelaan miicame, kan rakkinaan gadadaa'e baay'eetu jira jechuudha. Garuu Rooziin waggaa lama keessatti seenaa kana fakkaatu galmeessite jechuudha. Maali? Eegduu ijoollee biyya Lebanaan Beeruut keessatti jechuudha. Eegduu ijoollee, guddistuu ijoollee, haadha ormaa taate akka waan ofii ishee deesseetti jechuudha. Deessee qabdi dubartiin kuni. Deessee akkuma beekamu biyya Keeniyaa keessatti gaa'ela dhaabbattee deessee haadha ijoollee lamaati jechuudha. Garuu haadha ijoollee lama haa taatuyyuu malee abbaa manaa ishiirraatii gargar baatee yookiin immoo adda fohamtee yookiin immoo xallagamtee jirti jechuudha. Sababa kanaaf ilmoo ishiit immoo guddifachuudhaaf tattaaffii goote gara biyya Libanaanii akkuma deemteeni namoota nama gaarii ta'an, nama waaqayyo eebbise, nama waaqayyo sammuu itti kenne, yaada namaa namummaa itti kenne, nama ija tokkoon ilaalu bira waaqayyo ishee geessise jechuudha. Seenaa kana ishee galmisiise jechuudha. Mee dhugaa dubbachuuf taanaani namoonni waggaa 10, waggaa 5, waggaa 6, waggaa 4 mana namaa ejjete jechuudha. Seenaa galmeessuu miti, seenaa galmeessuu miti. Namni ilmoo isaatti amanullee hin jiru jechuudha. Namoota baay'een ilmoo isaatti amanamuu miti. Ilmoo isaatiiti akka halagaatti kennee ilmoo isaa akkasitti
akka ilmoo isheetti akkanatti haadharraatii gara isheetti abbaarraa gara isheetti baqatanii haa turuuti jechuudha. Namoonni ilmoo isaanii warra akka keenyaa kanatti laatu yookiin immoo amanuu jibban baay'eetu jira jechuudha. Ilmoo isaaniitti miti mana isaaniitti jireenya isaaniitti gola isaaniitti amanuu kan dadhaban baay'eetu jira jechuudha. Kan balaaleffatan baay'eetu jira jechuudha. Kan qireeffatan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota tokko tokko gaafa ilaalanii kan ilmoo isaatti naman amanne baay'eetu jira jechuudha. Gola isaa keessatti illee nyaachuuf illee uguuf illee kan balaaleffatantu jira jechuudha. Baay'een keessan mee ilaala. Birciqoon ati itti dhugdu saahinaan ati itti nyaattu illee adda adda jechuudha. Dhugaa dubbachuuf keessumaa jechuudha. Biyyoota Arabaa keessa kan akka biyya Saudii kanaafaa jechuudha. Kan akka biyya Saudii kanaafaa dhala namaa akka bakka hin beektu miti, akka dhala namaatti ilaalu miti, akka nama bitee akka nama bitee tokko akka nama qarshiidhaan nama bitee wayyaa yoo bitte akka jaallatte uffatta, akka jaallatte miicca, akka jaallatte caammaa bitte, akka jaallatte hidhatte irra adeemta birrii kooti jette. Akkas jechuudha. Nama Rabbiin illee Waaqayyoon illee hin sodaanne kan akka biyya Saudii kanaafaatu jira jechuudha. Garuu Beerut baay'een isaanii yeroo ilaaltan ikoonomiitiin gadi haa ta'aniyyuu malee dhugaa dubbachuuf ilma namaaf yoo si ajjeesanis qat godhanii si ajjeesu, yoo si jaallatanis qat godhanii si jaallatu, yoo si miidhanis qat godhanii face to face fuuldura si miidhu, fuuldura si ajjeesu, fuuldura si jaallatu, fuuldura riileeshinii namaa walitti qabaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taana biyyoota Arabaa keessaa baay'een isaanii ofitti nama butan jechuudha. Namoota mana nama takka yeroon argu dhugaa namni gara nyaataatti tallaajaa itti qollofan baay'eetu jira jechuudha. Kanillee kichenii keessaa yeroo akka namaatti yeroo namni ufu kichenii keessatti oowwan yookiin orkan dhoksanillee baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa yeroo kana arganii Libanaan yookiin Beeruutiin galata guddaa qabdi jechuudha. Galata guddaa ilmaan Afrikaanota kan ta'anii warreen akka keenya kanaafi baay'ee tokko jechuudha. Fiilingii qabu, baay'ee hin jaalatu jechuudha. Gaafa si jaallatan hin jaalatu, manuma jibbantu jibba. Namni immoo hundiyyuu namni wajjin alatan obbolaan ofii maatiin ofiitiyyuu gosa tokko naman ilaalan jechuudha. Kanaaf mucayyoon kuni akkuma carraa guddistee ijoollee guddistee gara waggaa 2 ijjattee gaafa gara biyya isheetti imaluudhaaf kaatu ijoollee ishiin guddiste sana isheerraa adda ba'uu didanii baay'ee boo'anii baay'ee makkaraarranii bakka ishiin illee boossee egaa mana ormaa fi gola ormaatti biyya ormaatti hin hafa waan ta'eef gara biyya isheetti yeroo ilmoo ishee biratti galuuf kaatu fakkeenya guddaa kana fudhattee galte jechuudha. Fakkeenya taate tokko fakkeenya isheen taate namni tokko yoo obsa qabaate, namni tokko yoo dandeetti qabaate bifa isaa ilaalama osoo hin taane namni amala isaatiin ilaalama jechuudha. Hojii isaa fi amala isaatiin nama tokko kan boonsu, nama kan godhu hojii isaa amala isaa jechuudha. Dubartiin kun amalli ishee akkaataa kanaatti ilmoo namaa akkasitti guddifte, ilmoon halagaa gaafa isheerraa adda ba'uu jibbu baay'ee fakkeenya namaa taate jechuudha. Akkasumallee biyya ishee Keeniyaaf illee fakkeenya guddaa taate jechuudha. Namni tokko gaafa ashaaraa biyya isaa yookiin immoo istoorii tokko biyya isaaf gadi buuse, biyya isaaf buuse baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Biyya isheefis istoorii tokko lafa keesse, ofii isheefis immoo faayidaa guddaa argatte jechuudha. Waaqayyo ishee gargaaree har'a karaa banee fi kallattii kamiin jechuudha. Kallattii baay'eetiin roozii jedhamee badhaasa biyya ishee keessatti illee fudhattee akkasumallee carraan biyya Kanaadaatti illee ishee fi ba'ee biyyoonni adda addaatti illee deeggarsa yookiin immoo akka isheen gara biyya biraatti deemtuuf illee deeggarsa hedduu godhaniifi jechuudha. Kanaaf namoonni hundi keenya illee jechuudha gola ormaa keessatti har'a abdii kutachuudhaan ani naman ta'u jennee of yaaduu otoo hin taane ani naman ta'a jennee gaarii yoo ejjenne jechuudha. Wanta akkas gootee facaaste haammatta jechuudha. Garbuu facaaste boqqolloo haammattu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta facaaste haammatta, gaarii yoo facaaste gaariitu sii ta'a jechuudha. Gaarii namaa ooli, gaarii namaaf yaadi, gaarummaa yaadi jechuudha. Garaan kee garraamummaa haa qabaatu. Harki kee waa gaarii haa hiixatu, waa gaarii haa ejjetu. Yaanni kee nama kamiifillee waan gaarii yoo ejjete jechuudha.
Waaqayyo guyyaa xiqqoo saayitiif sekendii gabaabduu keessatti libsuu ijaa keessatti waan gaarii godhee bor mana namaa keessaa nu baasee Waaqayyo warra mana qabu warra gola namaa keessaa ba'ee gola isaa keessaa gugguufu nu taasisuu danda'a jechuudha. Ameen jedha. Ameen jedha. Dhugaan isiniin jedha. Ameen jedhaatii fudhadhaa isiniin jedha. Akka har'aa kanatti nafnu bor jijjiiramuu dandeenya. Bor seenaan keenya jijjiiramuu nama ta'uu dandeenya. Akkasuma karaan beekamne Waaqayyo karaa namaa baasa jechuudha. Karaan hin jirre irra Waaqayyo karaa namaa baasa. Karaa xaxamaa ta'e irra Waaqayyo xaxaa hundumatti diigeeti karaa namaa baasa jechuudha. Kanaaf jennaan obboleewwan kiyya abdiin kutatina warri mana namaa fi gola ormaa keessa jirtan gaafa aartan obsaa kolfaa dabarsaa jechuudha. Waaqayyo haala kanaan nama gammachiisuu danda'a. Hunda keenyallee akkasuma Waaqayyo nu haa gammachiisu isiniin jedha. Akka irraa dubbadhu na taasise jechuudha. Akka ani biran dabarre na taasise dhugaa dubbachuuf. Bakka waa'ee namaa badaa dubbachuu hin jaaladhu ture garuu dubbadhu na godhe jechuudha. Kanaaf jennaan irraa dubbadhe. Egaa isin immoo yaadaa fi qeeqa qabdan komentii jala naa kaa'aa laayikii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii fi amma kanaan kan na faana taasisan immoo galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isin jaaladha isin kabaja hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya turtii gaarii.